Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Annaimaa Umari. Waraanni bilxiginnaan Oromiyaa bilxiginnaa Amaaraa daboo waammatee Oromiyaa irratti duulchise diinummaa sirna kanaa agarsiisaa jaani kutaaleen hawaasaa garagaraa naannoo Oromiyaa namoonni OMN fi yaada kennan duulli gartuulee lamaan Oromiyaa irratti waloon labsan aggaammii akka sabaatti Oromoo irratti aggaamamee jaani duulaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuun akka hin danda'amne mootummaan opereeshinii baatiilee afran dabraniin argee jira kan jaan namoonni yaada kennan duulli ammaas taanaan dhumaatii namoota nagaa fiduun ala jijjiirama hin fiduu jaanii jiru. Kana malees duulli bilxiginnaan Amaaraa bilxiginnaa Oromiyaa waliin ta'uun Oromiyaa irratti labsee muddama saboota lameenii gidduu jiru akka hammeessu hubachiisaniiti jiru. Mootummaan rakkoo kaabaa nagaan furuuf murteessee saniin faallaa Oromiyaa dirree waraanaa gochuuf daboo yaammachuun hammeenya sirna kanaa kan agarsiisedha jaaniiti jiru. Qeerroowwanii fi qarreewwan Oromiyaa duula mootummaan jigii naannoo Amaaraa yaammatee Oromiyaa irratti labsee balaaleffatanii duula kana qolachuuf ammoo tokkummaan akka barbaachisu dhaamaniiti jiru dabalata qabna. Qeerroowwanii fi qarreewwan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork fi yaada isaanii kennan mootummaan duula marsaa jalqabaan milkaa'uu dhabe duula ammaatiin waan haaraa fidu hin qabu jaani. Tigraay waliin araaran fedha jecha Suudaan lafa isaa weeraraa jirtuuf araara kadhachaa Oromoo humnaan jilbiinfachiisa jechuun mootummaa bilxiginnaa diinummaa sirni kun Oromoof qabu akka agarsiisu dubbatanii jiru. Kanaan dura qurxummii balleessuuf galaana balleessuu qabna jaanii ifatti waraana uummata irratti labsanii turani. Lola sanaan qurxummiis ta'ee galaana gogsuu waan dadhabaniif har'a daboo yaammatanii kan jaan qeerroo fi qarree Oromiyaati. Uummanni Oromoo guutuun duula akka sabaatti itti baname kana tokkummaan qolachuu qabaas jaanii jiru. Suudaan immoo osoo isa dhahaa jirtu araara kadhachaa Tigree wajjin mari'achaa woboo wajjin mari'annu jechuun isaa tuffii uummata Oromootiif qabu ka agarsiisudha jechuudha. Tuffii uummata Oromootiif ka qabuu fi argitee miidhaa uummata Oromoo irratti deemaa jiru kana daranuu ammeessee argitee qurxummii balleessuuf galaana goggosuu akkuma jeesan hojiitti hiikuudhaaf daboo diina yaammatee nurratti labsee jira jechuudha. Kanaaf duula argitee galaana goggogsuudha uummata keenya irratti duguuggaa sanyii raawwachuudhaaf labsamee jechuudha lolli kun. Kanaaf uummanni keenya alaa keessan bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan uummanni akka uummataa qeerroon akka qeerrotitti. Hayyoonni Oromoos dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii kallattii uummataaf kaa'uu akka qaban dhaamaniiti jiru. Gochaan yeroo ammaa mootummaan kun godhaa jiru sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiruun muddama keessa galuu isaa akka agarsiisu qeerroowwanii fi qarreewwan Oromoo akkuma yeroo olaantummaan TPLF ture sanatti gamtaan qabsaa'uu qabus jaaniiti jiru. Akka qarree Oromiyaatti duula Shamallee Shabdishaa Fatnoo fi Amaara bilxiginnaa ta'ee nurratti labsee kana nuti ni balaaleeffannaa. Saniifuu waan nuti isin cinaa ni jirra ni dhaabbanna nuti waan qarree taanus nuti qarroonni ni jirra arrallee taanaan borullee taanaan isin cina jirra isin cina dhaabbanna waa hundaanuu bakka jirtanii qarreen Oromootii fi qeerroon Oromoo irratti rafina kaa dubbii tana hayyoonni Oromoo nurraa. Qeerroof qarreen Oromoo akkuma gaafa bara wayyaanee fincilanii roorroo diinaa xumura itti godhan ammaas kaane karaa danda'ame maraan qabsoofne murna sabaaf faayidaa hin qabne kana xumura itti gochuutu nurra jiraatas jaani. Kanaaf uummanni Oromoo keenya tokkummaa ta'ee tokkummaa sagalee isaa dhageessisuun bakka jiruun ka'uu qaba. Haa dammaquu wanti na baasan jiru tokkummaadha. Tokkummaa yoon qabaatin sabni kamuyyuu tokkummaa qabaannan barri wanni fedhee nama hin cabsu waan ta'eef tokkummaa keenya cimsinee tokkummaa keenya qeerroon akkuma duraan gisee yeroo wayyaanee san ka'umsa qabaattee wal tokkomtee wal dhageettee tokkummaa isaatiin ka'uu qaba. Kuni mootummaan amma aangoorra jiru kuni kufuuf baay'ee namatti hin fudhatu. Kanaafuu qeerroon keenya tokkummaa isaa cimsatee haa ka'u jedha. Duulli ammaa duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti labsame ta'uu hunduu hubachuu qabaas jaanii jiru.
Godina Wallagga Lixaa aanaa beegiitti humnoonni mootummaa uummata nagaa fixuu jiraattonni himani. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan guyyaa dheengaddaa hidhattoonni mootummaa uummata nagaa jireenya idilee keessa jirutti dhukaasa banuun lubbuu namoota hedduutu dabree jaani. Ajjeechaan kun ganda Teenzee jaamutti namoota nagaa irratti raawwatamuutu ibsame. Kana malees magaalaa Toongootti ammoo humnoonni mootummaa nama Ibrahim Adam jaamu ajjeesanii jiru jaani. Humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromootiin erga rukutamanii booddee haaloo bahiinsaaf uummata nagaa fixuu jiraattonni naannichaa nutti himanii jiru. Wanti mootummaan miidiyaan afarsu dharaa jiru jiraattonni. Mootummaan akka loltoota waraana bilisummaa Oromoo ajjeesetti miidiyaalee to'atuun ibsee ture. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti hidhamtoonni mana hidhaatii baafamanii ajjeefaman lakkoofsaan 300 ol ta'uun himame. Duulli qorqalbii Oromoo Walloo cabsuuf taasifamaa jiru guddaa ta'uu dubbatanii jiraattonni. Siraaj sabaaf dabalata qaba. Aanaalee Harxummaa Furseen baatee bulchiinsa magaalaa Kamisee keessatti yakkoonni wal fakkaatoon raawwatamaa akka turanii fi jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaniiti jiru. Ji'oota darban keessatti qofa yoo xiqqaate namoonni 300 ol mana hidhaatii baafamanii rashanamanii jiru jedhan. Viidiyoo suukaneessaa tibba darbe toora marsaa hawaasummaarra naanna'aa ture dabalatee taateewwan akka kanaa danuun humna addaa naannichaa fi warra isaan tumsaniin godinicha keessatti raawwatamaa oolaa jedhu jiraattonni. Dabballoonni aanaa fi magaalaa hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuun harka raayyaa ittisa biyyaa fi humna adda Amaaraatti yeroo kennan isaan ammoo konkolaataan fuudhanii adeemanii rashanaa jiru jedhu. Sababa kanaanis hamma yoonaatti namoonni hedduun bakki buuteen isaanii dhabame jiraachuu jiraattonni godinichaa himaatii jiru. Sababbii ajjeefamuu fi hidhamuu akkasumas ammoo dararamuu keenya Oromoo waan taane qofaaf kan jedhan jiraattonni OMN'f yaada isaanii kennan ji'oota lamaas ajjechaan jumlaa fi hidhaatii baasanii namoota ajjeesuu akkaan hammaachuu ibsaatii jiru. Duulli qorqalbii Oromoo Walloo cabsuuf taasifamaa jiru guddaa ta'uu isaa kan dubbatan maddeen hawaasa irraa hidhannoo hiikuufim akka barbaadanitti Oromoota yoo ajjeesan qaamni isaan gaafatu dhabamuun hawaasni keenya akka miidhamu taasisaa jira jedhu. Humni adda Amaaraa bara 2021 as Walloo irratti marsaa 3 oliif waraana banuun isaanii yaadatama. Miseensa gumii sabaa fi qondaala olaanaa Abaa'oo obbo Amaan Fileetti adabbiin hidhaa waggaa 10 murtaa'uun bu'uura seeraa hin qabu jaame. Qondaalli olaanaan Abaa'oo kun waxabajjii 30 bara 2022 mana murtii magaalaa Shaashamanneetti dhihaachuun adabbiin hidhaa waggaa 10 itti murtaa'e. Oduu gara birootiin kaleessa jechuunis waxabajjii 24 bara 2014 miseensi koree giddugaleessaa KFO Dr. Amaan Kenneso Harargee Lixaa magaalaa Cirootti qaamolee mootummaatiin ukkaanfamuu maatiin himanii jiru. Gabaasaa qindaa'ee Siraaj sabaaftu dhiyeessa. Obbo Amaan Filee ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa booda qondaalota Abaa'oo hidhaman keessaa tokko yoo ta'an qondaalota Abaa'oo magaalaa Finfinneetti hidhaman gaafachuu wayita mana hidhaa dhaqan namoota muraasa hidhamtoota gaafachuu wajjin dhaqan waliin achitti hambifamuun hidhamanii. Erga siyaas mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu erga tursiifamanii booda sababa beekamaa hin taane waahila isaanii Gadaa Gabbisaa waliin Booranatti geeffamanii hidhamanii. Obbo Gadaa Gabbisaa erga hiikamanii booda Amaan Filee ammas yeroo sadaffaa bakka sababa beekamaa hin taaneen gara Shaashamanneetti geessuun hidhanii. Qondaalli olaanaan Abaa'oo kun erga hidhamanii as waggaa tokko oliif himata shororkeessummaatiin himatamuun mana murtii magaalaa Shaashamanneetti deddeebi'aa turanii. Waxabajjii 30 bara 2022 mana murtii magaalaa Shaashamanneetti dhiyaachuun adabbiin hidhaa waggaa 10 akka itti murtaa'e waahilonni isaanii himaniiti jiru. Manni murtichaa deddeebii ganna tokko olii booda oolmaa waxabajjii 30 ooleen adabbii hidhaa waggaa 10 itti murteessuu isaa waahillan qabsoo isaanii OMN itti himanii himatni isaanitti banames ta'e murteen adabbii darbe kun bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu dubbatu. Abbaan alangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannees himata irratti qindeeffatee yakka shororkeessummaa labsiin 652 muraa 2001 labsameen himachuu isaa kan himan maddi OMN dubbise. Labsichi bara 2010 lama keessam akka haqamee fi abbootii seeraallee dhimmicha irratti wal falmaa turuu dubbatu. Guyyaa dheengaddaa waxabajjii 30/2022 dhaddacha magaalaa Shaashamannee irratti dhiyaate irratti kan dhageenyeen murtoo ganna 10 kan akka irratti dabarsanidha. Kan dhageenye murtoon ganna 10 irratti dabarsise sun himata labsii 652 muraa 2001 jedhamu kan labsii kufaa. Labsiin kun 2012 guutumaan guututti kompiliitidii kufee jira. Isaanuu warri amma maqaa mootummaatiin socho'aa jiru murni bilisiginnaa kun labsii haaraa 2013 akka lakkoofsa bashaatti baafatanii
kan isaan ittiin himatan ammoo labsii 2001 himatanii jechuudha. Isa 2012 kompiliitilii kufsan. Kun osoo jiru kun hin himachiisu. Guutumaan guututti 100% kun hin himachiisu. Kana ta'uuf ammoo ragaan inni guddaan tokko ammoo abbootiin seeraayyuu murtoo san irratti dabarsan keessaa nama 3 turanii isaan keessaa abbaan seeraa tokko inni kun hin himachiisu. Murtoo dabaati kan jiru mormaa ture. Sagalee caalmaadhaan abbootiin seeraa lamaan hafan akka irratti murtaa'u taasisanii jechuudha. Obbo Amaan Filee himannoo isaan hin himachiifneen himatamanii waggoota 2 hidhatti dabarsuun cinatti murtiin haqa qabeessi itti murtaa'uun isaan mufachiisu isaas waa'illee isaanii dubbisnee himaniiti jiru. Haala waraanni bilisummaa Oromoos ta'ee ABO'n waggaa 5 dura keessa tureef namni dhuunfaa har'a itti gaafatamuun sirrii miti kan jedhan maddeen himatni Obbo Amaan Fileetti baname kunis dhimmoota waggaa 5 dura ABO waliin wal qabatan fa'aa ta'uu ibsa. Dhimmoota waggaa 5 dura ABO waliin wal qabatan fa'aa ta'uu ibsu. Jaalamaaniin dabalatee jaallan keenya manneen hidhaa garaagaraa keessatti raarfamaa jiran cufti isaaniitu murtoo siyaasaa barbaadu jennee amanna. Kanaaf wanni amma isaatti godhan kun yookiin murtoon kun murtoo dabaati. Isa kana qaamni kamiyyuu afaan seeraatiinis ta'e gama kamiinuu irraa falmachuu fi dhugaa jiru bifa kanaan ibsuu danda'u qaba jennee amanna. Himannoon isaan ittiin himatamanii adamaman kun bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uuf namni kun qondaalota ABO warra kaanirraa wanti adda isaan taasisu akka hin jirres himanii dhimmichi murtee siyaasaa ta'uu dubbachuun uummanni Oromoo marti sagalee akka ta'uuf dhaamaniiti jiru. Oduu gama biraatiin guyyaa kaleessaa jechuunis waxabajjii 24 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti miseensi koree giddu galeessaa koongirensii federaalaa Oromoo Dr. Amaan Kanniisoo Harargee lixaa magaalaa Cirootti qaamolee mootummaatiin ukkaanfamanii fudhatamuu maatiin himaniiti jiru. Dr. Amaan Kanniisoo poolisii Oromiyaatiin qabamuu isaanii malee bakki isaan itti hidhamanii fi sababni hidhamuu isaanii haga yoonaa akka hin qulqulleeffannee maddeen keenya mirkaneessaniiti jiru. Qabsaa gameessi Haaji Qaasim Haaji Hussein Xaahiroo du'aan addunyaa tanarraa boqotanii. Haaji Qaasim bara mootummaa Haayila Sillaasee irraa jalqabee dargiitti fulla'uun hanga wayyaanitti goota lolanii lolchiisan ta'uu seenaan isaanii ragaa baha. Muhammad Fantaallee dabalata qaba. Haaji Qaasim Haaji Hussein Xaahiroo godina Arsii Lixaa Dodolaa ganda iddoo naannoo Bariisaa jedhamutti dhalatan. Haaji Qaasim bara mootummaa Haayila Sillaasee irraa jalqabee dargiitti fulla'uun hanga wayyaanitti goota lolanii lolchiisan ta'uu seenaan ragaa baha. Qabsaan gameessi kun bara 1960 irraa kaasee qabsoo hidhannootti dabalamuun Baalee keessatti sochii cimaa gaggeessaa turuu waayiloonni qabsoo isaanii ni himu. Qabsoo Baalee keessatti gartee qabsoo hidhannootti makamanii dirree Gaanaa Dodolaa irraa hamma Sumaalee uummata fudhatanii deemanii uummata achitti leenjisanii achirraa ol deebi'an. Waliigalatti isaan dirree Sumaalee irratti uummata leenjifame hedduu diinshoo irraa jalqabee hamma kossa gahutti uummata san hundatti itti gaafatamaa turanii. Waraana hedduu Somaaliyaatti leenjisanii eebbisiisuun hoogganaa ta'anii lolanii lolchiisaa akka turan himameet jira. Haaji Qaasim Jeneraal Waaqoo Guutuu Kadiir Boruu Jaarraa Haaji Abdullaahim Ganamoo fi Xahaa Abbaan Shaafaa wajjin nama hooggansa waraanaa kennaa turanidha. Bara Sooraa Dhoombirii kaasee hanga walakkaa 90mootaatti iddoowwan akka Dodolaa, Jaafaram Tuuttichan Bariisaa, Allummaa Shiifaa Haradaa Kiyyee, Eddoo, Qacamaa, Garambamoo, Leenshoo, Canoo, Seeroftaa, Huummoo, Arar, Calqoo, Osee fi kan birootti gootummaan diina dura dhaabbatanii lolanii lolchiisaa turan jechuun kan katabe ammoo Muhammad Adamooti. Haaji Qaasim bara qawwee argachuun rakkoo ta'e sanatti waayila qabsoo isaanii Jeneraal Waaqoo Guutuufaa wajjin ta'uun biyya Somaaliyaarraa qabsoo hidhannootiin dhisuuf qawwee galchaa akka turanis miseensa maatii fi waahilli qabsoo isaanii OMN dubbisee himanii jiru. Qabsaawwanni gurguddaan ogguusan keessa jiran Jeneraal Waaqoo Guutuu, Kadiir Boruu Jaarraa fa'a warri hooggantoonni gurguddaan isaan waliin hoogganaa turan. Akkuma qabsoo tana eegalleen isaan dura baanee nuti wanni tokko rakkoo takka uumamtee jenna isaan dura baanee isaanii ol deebinee isaan waliin waraana Waaqoo Guutuutti dabalannee eega ol deebineen booda isaan waliin asii kaanee Sumaalee deemnee waraana guddaa fuudhanii qawwee hogguusan bittaan argamu Sumaalee deemanii Sumaalee Jeneraal Waaqoo qaraa'aan jersee jiranatti fakkaataa achitti leenjine meeshaa diisirii jedhan tokko zaman san bahe isaaf kilaash nurraan bara san galee gara Itoophiyaa ol deebi'e gara Oromiyaa.
Haji Qaasim qabsoo hidhannoo jaalla wajjin baala keessatti eegalan qofaan osoo hin dhaabin gara adda bilisummaa Oromootti dabalamuun qabsoo hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo jajjabeessuu keessatti shoora olaanaa taphatanii jiru. Gameessi qabsoo kun Magarsaa Barii fi Haji Hussein Suraafaa qunnamuun waanjoo gabrummaa sirnoonni abbaa irree Oromootti fanirratti nama qabsaa turan akka ta'es jaallan qabsoo isaa addeessanii jiru. Haji Qaasim dhiibbaa kallattii adda addaatiin irra gahaa turan biyyarraa bahuun Saudi Arabiyaa jiraachaa akka turan miseensonni maatii OMN dubbisanii himu. Oromiyaarraa dirqiin dhiibamanii bahaniif Haji Qaasim qabsoo hin dhiifne kan jedhan namoonni seenaa isaanii beekan jireenya baqaachii rakkataa gargaaruun nama hedduuf carraa uumanii akka turan himu. Ergasii bara ce'umsaa 1991 wayitii chaartaraa gara biyyatti deebi'uun qabsaa akka turanis himameera. Erga Ameerikaa Minisootaa dhaqanii boodas akka miseensa buleessa adda bilisummaa Oromootti yaadan mallaqaan eebban qabsoo Oromoo utubaa akka turanis himanii jiru. Haji Qaasim dheengadda du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiru. Qonnaan bultoonni Oromoo lafti isaanii magaalaa Finfinneetti daangeffame rakkoo hamaa keessa jiraachuu hojjettoonni caasaalee mootummaa bulchiinsa magaalattii himani. Hojjettoonni caasaa mootummaa bulchiinsa magaalattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan qonnaan bultoonni lafa isaanii saamamaa jiraachuu lafa xiqqoo qabanillee akka waa irratti hin hojjenne dhiibbaa jabaa jala jiraachuu himani. Caasaan dhoksaa fiinxaaleeyyii Amaaraa caasaa idilee kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhuunfachuu eeranii hojjettoonni mootummaa dhalootaan Oromootaan caasaa magaalattii keessas tooftaalee garagaraan baafamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Gochaa gareen kun waajjira mootummaa keessa maadheffatee raawwataa jiru saaxiluuf wayita yaallu maqaa deeggartoota waboo joonutti maxxansuun dhiibbaa jabaa jala jirraa jirani. Hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhalootaan Oromootaan kaayyoon caasaa fiinxaaleeyyii Amaaraa kanneen uummata Oromoo caasaa bulchiinsaa fi diinagdee magaalaa Finfinnee keessaa dhiibuudha jaani. Oduu keenya xumuraatiin koomishiniin mirga namoomaa idil addunyaa sarbama mirga namoomaa waraana kaaba Itoophiyaa qoratu gara biyyaa seenuuf hayyama argachuun dhagahame. Koomishiniin kun sarbama mirgoota namoomaa waraana kaaba Itoophiyaa akka qoratuuf mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitiin hundaa'ee ture. Koomishinichi gara Itoophiyaa seenuuf mootummaa Itoophiyaa irraa hayyama argachuu maddi oduu Firaans AFP'n gabaasee jira. Koomishinichi ammallee biyyattii keessatti mirgoonni namoomaa idil addunyaa seeronni gargaarsa namoomaa fi baqattummaa cabaa jiraachuun akka isa yaaddeesse hime. Ajjeechaa lixa Itoophiyaas qorachaa akka jiru koomishinichi himeeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabannee sangammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faanatan turte Naa'imaa Umarii gama xiyyaa nagaatti isiniin jechaa qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tanneen hafanii waliin turtii gaarii.